Harargee aanaa Gursumitti waraabessi balaa hamaa hawaasarraan geessisaa jira jedhame. Godina Harargee aanaa Gursum araddoota tokko keessatti dhiyeenya kana waraabessi balaa hamaa uummatarra geessisaa jiraachuu isaa waajjirri kominikeeshinii aanichaa gabaaseeti jira. Akka gabaasni aanicharraa bahaa jiru agarsiisutti yoo ta'e balaa waraabessi geessisaa jiru kanaan hanga yeroo kanaatti araddoota aanaa Gursum tokko keessatti lubbuun daa'ima tokko kan dabarte yoo ta'u namoota sadiirraan miidhaan cimaaf salphaa qaqqabsiisee jiras jedhamee jira. Waraabessi miidhaamaa namoota irraan geessaa jiru kun gaafa guyyaa waxabajji 5 halkan keessaa naannawa sa'aatii 3 araddaa Daayifaras keessatti mana nama dhuunfaa seenuun miidhaa geessise. Akkasumas waxabajji 9 2015 halkan keessaa naannawa sa'aatii 3tti araddaa Aweebaaritti seenuun daa'ima umuriinsaa waggaa 3 ta'e nyaachuudhaan lubbuu daa'imichaa galaafatee akka jirutu gabaafame. Waraabessi balaafamaan kun miidhaa namootarraan ga'aa jiru jabeessee itti fufuun magaalaa Funyaan Hujubaattis uffata walitti maramee ta'aa jiru namatti fakkaatee butuun yeroo manarraa fageessee ilaalu ammoo nama waan ta'uu dhabeef akka malee aaruun naannawaa jeeqaa akka ture hawaasni gandichaa himeeti jira. Waraabessichi hawaasa naannoo san jiraatu shororkeessaa akka jiru gabaasni waajjirri kominikeeshinii aanaa Gursum gama toora fuula miidiyaa hawaasaa isaatiin maxxansee ifoomsee jira. Hawaasni aanichaaf naannawa aanichaa jiraattan of eeggannoo cimaa akka taasiftan jechuunis waajjirri kominikeeshinii aanichaa dhaamee jira. Qaamni dhimmi kun ilaallatus hawaasaaf birmachuun gaaga'amni kanarraa akka hin dhufne to'achuu akka qabu dhaamameeti jira.